Hindi? Kami medyo dapat tuh. Abang tamam sabi dawa wi kaji. Nakita ang katamasya be kana kinapa. Wamtan asuma gafa way na lahat tanafa male. An shabe akka kana mitoma jirtu. Shabe akka kana bareda jirtu ala kana ta'usin. Isuma dhuguma. Alaan shabe ummanni taana majallata. Mitoma rajir. Warri bakka bira. Warri aanaa bira. Warri godina bira. Warri magaalaa bira. Aanaa shabee somboo kottaati daawwadha. Akkuma jenne magaalaa shabee. Magaalaan shabee kunoo akka kanatti misoomte shabee kana kottaati abbaan qabeenyaa kottaa shabeetti investi godha. Asitti yoo dhuftanii warshaa garaa garaa dhaabdanii wantoonni nu asitti isiniif dhiyaatu akka kana. Namni deebiraa ammoo kottaati shabee daawwadha. Abbaan tamaamuu shabee galaan jiru asitti warra baasii maal fuudhee afaa jira. Salaamu alaikum. Injiraati nyaataa jira mataa Itu kamar aku tuh. Apa jo birkuno toko as keessa jirula. Maali dia gadda mucaa koo rukutte. Asunti maali mucaa koo rukutte jedhe mucaa. Bersama kebajakan Bode Simbor Sugani. Bode Simbor. Satu di kamera wanti. Ergabi pendidikan jaringannya guna kemati. Apa kedunyana serat Abba tamamin hamile kamitin simat. Hati mana sani moga gitu. Rekod apa hamile dan simatani. Assalamualaikum. Abba jo birkuno toko as keessa jirula. Ori sani thura bijadati minata fina jala fitte sani ni dalachi tokko. Akawal harka ka buuru ka eda galena jala di gerabbi jedhati yoka horii keessa narraa hidhadhaati yookaan immoo hingita nagee isin kasasa jechuudha yoo wana asuma keessa jiru suuqa lixanii jarri saaqaa salaamaa alaikum gootokee qootinyi suudhiidhaa deeggaddanatti daawwalte nasiifee shee maamazeen tokkotti neerumaa fani ababbanaa kennaa jee Esa mucali mojenna saqada imbareda nanje isuma ketina mariada me afachuga intalan jedeni bode gise mo eda galgala dagenyu ababali bate jennan kuno hati imi matoro tinde ega silati bosira bijedati jellani mode bine mo dandi kala tuyi isuma denga dayi gango khona jala qabe gango dalo tuna demo jennan de bine saqa kala mo mashini sa dandi kala sirre sutu jedan bitamajira jennanin gango dani sama fi gadu jennana ba tamami mome ka kenu jennan bibi kuma kudan kenu jennan itti dabalu mola kuma kuda shanin kenna maka ba tamami Mashinni kun yoo isinii bitame isinuma deebi'ee fayyada isinii daandii baasa hojii mana keessa dhifaa dhufe isinii daguuga jedhan akka kana maashinichi jedhan akkasi uummanni saqaa baay'een isin jaalladha isinin kabaja waa wayini immoo dhaga'ee dhufu abbaa zangiitu yifaatumarraa darban jechuu dhaga'ee taa'oon immoo taa'oo miti jedhanii surreedhuma fudhadhee ga'ee isaaniitti galaafan. Burtuqee kooti mobilii ayyaanaa jinaa ergaa jirti jennaanii gammadee hunduu keessa of dhiitaa jiru.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isaan kun bulchaa aanaa Saqqaati. Aanaa Saqqaa nan jaalladha. Firooma keessan hin barbaadu. Uummanni aanaa Saqqaa rabbi sina jaallatu, rabbi sina kabaju, na simattani, na jaallattani, na kabajjani. Warri bakka biraa jirtan aanaa Saqqaa kottaati daawwadha. Namni aanaa Saqqaa faafaatee Saqqaa qofa beeku. Sanami qofaa miti waa biraa danuutu jira gisee dhuftan argitu. Ati kun ol eegaati. Salam Tolleen Saqqaa Jugursaa salaam alaikum. Asii tokko na fuusisaa jennaanis hin diddan yoo sin diddan buutu kee foon saqqattee rumsiisa. Akkana isuma dhubaa. Galatoomaa jira. Maaleykum assalaam. Alhamdulillahi. Hogii kan na faloo godhaa kuma kunan galcha. Gama galcha. Dhibban dandeessaa ba'a. Badiruu koo baddee karaa kana dhufte jechuudha ga'ee asii caammaa wayyaa dhooftii laata. Dhufnee laata gara isaa. Gadaa bareedaa tani moo. Abbaa fuudhe kalaa. Baada mamtila maale. Maal ko buusan maal ta'amu. Sadda maajee. Wallahi. Mukainaati mooqa way mooqaati nu egaa anis isinan jaalladha wallahi. Waalaikum assalam. Fayyar. Assalamu alaikum. Acha kalami. Foto jingana. Abbata mamruuziin kuni aanaa Shabee Sumboo keessatti beekamaadha. Ishee Roozmaaniin ergatii Suudii malee biyya nan jiru. Amma immoo inisheetivii muummeen ministeeraa keenya ruuzii biyya alaatii maaliif galchina asitti maaliif hin oomishne jennaan. Ishee nus kana dhageenyee fudhannee uummata keenyatti himnee mootummaadha wajjiniin gaafa hojjennee uummata hojjechiifnu qonnaan bulaan keenya har'a kanaan gaateera jira. Amma inni burtuqeen koo Suudiidha achi Roozmaanii kanatu nyaatamee diimatama jedhe. Sicha asittis nuuma akkuma achi asitti nyaanne diimanna jechuudha egaa biyya keenyatti oomishamuu jalqabe. Amma laa kun fayyaan isa kun kan qonnaan bulaa jira kun isaa kun qonnaan bulaa. Maashaallah. Anumti jaran wallahi takka ani ruuzii biqilaa biyya keenya keessatti jaan argeen beeku. Hadhan arge kunoo oomisha ruuzii godina Jimmaa aanaa Shabeetti kan oomishame. Isaan kun bulchaa aanaa Shabeetti. Oomisha ruuzii kana argee wallahi nan gammade. Sichi wamti namni biyya alaatti fiigee achitti ruuziitti guuree diimatuuf hin jiru. Asitti Roozmaaniin oomishamaa jira. Asitti nyaadhaa diimadhaan isiniin jedha. Warri Roozmaanii barbaadan Shabeedhaa dhuftanii bitattu. Isiniif ergina jedhaa jiru. Iddoo hundattuu raabsama. Kunoola akka isin ilaaltan ulaa kunoo kun bakkee inni fakkaatu kuni oomishuma ruuziiti. Wama biraa fakkaatu. Bakkeen dhumti isaayyuu muujizaa rabbiitti jiran. Asiinis kunoola gara duddubbee kanaan. Akka jiru ruuziiti. Godina Jimmaa aanaa Shabeetti argama kun. Oomisha ruuziiti. Galatoomaa ulfaadhaa bulchaan aanaa Shabee. Uummataa wajjiniin na simattanii qabeenya Shabeen qabdu na agarsiisuu keessanii fi galatoomaan isiniin jedha. Ammuma ija keessan duratti immoo amaanaa jedhaniin. Warra abbaa zangii abbaa aliyyii abbaan zangii waggaa kanarraa du'an akka isaanii nama biraatti hin jenne naanumatu fuudhe Shabeetti hafa. Isa kana isin irratti itti madde akka kana isaan kun bulchaa aanaa Shabeetti.